Amma keessatti argamnu kun duraan compy OPD jedhamuun kan beekamu yeroo ammaa immoo eejensii bittaa fi dhabamsiisa meeshaalee mootummaa naannoo Oromiyaatu akka waajjiraatti itti dhimma ba'aa jira. Xalaa'oon Horquun jedhama. Hoogganaa eejensii bittaa fi dhabamsiisa qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa. Eejensichi iddoon jiruu fi biirooleen akka Oromiyaatti kilaaster ta'anii jiran addaan hiixudha. Mijataa miti hawwataa miti. Torbeedhuma kana keessa ba'uudhaa fi pirifoormaa sassaabamee akka baatan jedhamee haasamaa argamee koreen hundaa'edha. Xalayaan barratee manni kun kireeffamee hojjettoonni gara sanatti akka darbanii wanti ta'aa jira jechuudha. Finfinnee kana keessatti biiroon Oromiyaa hedduunsaa kireeffatee jira. Nu immoo kan akka harka keenya qabnu abbummaansaa kan keenya kan ta'e kiraa malee kan keessa taa'aa jirru gadi lakkifnee kiraatti galuu maaliif barbaachiseedha. Yoo xiqqaate immoo akka biiroo keenyaatti kan nu ga'a jedhee yaadu gamoo 3-4 barbaada. Yoo xiqqaate miiliyoona tokko tuqaa wayii ol hin gaafata ji'a tokkotti. Dinagdeen naannichaa irratti hojjennaa jenna. Dinagdeen naannichaa irratti hojjennanne qisaasama kanaaf qabeenya kana yoo xiqqaate dhaqnee baanee kireeffachuun mana mootummaa keessaa baanee mana bilisaa keessaa baatee baatee kireeffachuun maal jechuu akka ta'e naaf hin gallachuudha kokkoota. Baajeta mana kiraatiif kaffalamu sana walitti kuufne immoo biirooleen hedduun kan Oromiyaa kiraayii keessa jiru. Kiraayii sana keessaa baafnee lafa kanarratti lafa heektaara naannoo 13 ol ta'u kana gubbaarratti ijaarree biiroolee garaagaraa yoo kiraa keessaa baasuu dandeenya. Naannoon kun immoo akkatti marfamee akka jirutti immoo ispaaltii. Sadaffaan iddoon gahaa miti amma ejensiin kun bittaas hin gaggeessaa dhabamsiisas hin gaggeessa. Caalbaasii kalee bannee turre. Caalbaasiin iddootti banamu hin jiru. Maaliif caalbaasii banuuf saanduqa iddoo keechuu qabaachuu qabda waan sansaniif waan rakkatameef. Rakkooleen ni uumtu wanti kanaaf nu riqisu hin jiru. Waan akka gibbii kanaaf redeemii keessumaati nuti bittaa fi gurgurtaa gaggeessina. Makiinonni yeroo caalbaasiin garaagaraa gaggeeffamu sana keessatti firiidemii as keessa makiinonni yoo xiqqaate guyyaa kaleessa kanallee jechuudha makiina 200 oltu iddoo kanatti gurgurtaan innaa taasifamu caalbaasiin sun yeroo banamu makiinota amma kanaas keessa jechuudha. Biiroo kanaan keechaa bahee biiroon biraa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ta'u biiroon qonnaa Oromiyaa ta'u fakkeenyaaf ansii kaasa dhufee yoo kanatti gale badooma qaba iddoo naaf mijatu ani dhaqee iddoo kanatti immoo guutumaan guututti biiroon fayyadamu as jiraate badooma qaba. Biiroo Oromiyaa fotoon ta'een qaama biraaf gaafatamaa akka ture informationii kanaa qaba. Irrattis qabsa'aa turreera. Shirri bifa jijjiirata. Takkaa'uu Addis Ababa Yuunivarsiitii jedhu. Takkaa'uu baay'inni qirtsu maal jedhu afaan Amaaraa kana nutti immoo kan biraa immoo amma asirumaa qaamolee siyaasaa yeroo kana faallaa Oromoo deemanii fudhatamuudhaaf akka deemu dhageenya. Warruma yeroo kan Finfinneen keenya nuti fokkoruutu har'as akka deeffatuuf godha yoo ta'e nachitti dhimmumti nuuni qorri hamaadhumti as keessaa nu baasu hin jiru inuma jiraataa jirra waggaa 7 jiraanne irra yoona. Bara 2019 akkas keessa dhufanii gaafatanii turan. Daayirektarri yeroo sana turan gallakkifnuudhaan abadannatu ba'a malee duradhe. Obbo Saamsoon Birraatu jedhamu. Yeroo obbo Lammaan bulchaa tures yeroo sanas gaaffiin dhiyaate achumaatiin hin bayina waan jedhameef hafee. Fedhii hojjetaatii miti fedhii maaneejimentiitii miti kan jedhu odeeffannoo qabaatte gonkumaa soba. Gaafa hojjetaa miti. Hojjetaan hin baana kan jedhe nama 2 nama 3 caalan jiru. Inni kun iyyuu sababa qorraa kan jedhu sanaatiin kaasan jechuudha. Nuun akkoo lafa seenaa qabudha. Seerafis seenanis keenya Finfinnee jechaa otoo jirrutti kana gallakkifnee eessa galla. Eessa galu Ameerikaa imbaasiin haa cufamu akka isaan qorra taanan maaf achi taa'u maaf hojjetochitti OBN haa cufatee deemu maal qorra namoonni naannoo kana jiraatan haadii buqqaan ka maal qorri hammaate jechuudha. Antarkeetii kaarrayyuu jiraatan namni waa. Dhimmi mana kanaa dhimmi qabeenya kanaa dhimma eenyummaa fi dhimma dantaa Oromoo tokkoo kan of keessaa qabu. Qabsaa'ota Oromoo qaqqaalitti dhume mana kana keessa galuudhaaf mana kana callisanii nama biraatti dabarsanii kennuun abadan hin yaadamu dhumna malee. Bineensa yartuu boolla tokkotti yeroo 2 waraanu akka Oromoon jedhu kan kanaan dura Finfinnee irratti waraanamne hanqatee ammas immoo lammata waraanamuu hin qabu. Dhaabbachuu qabu.